sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata onkololeessa 31/2017 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbaa jirudha. Isin keessummeessaa kan si waliin turu an Ibsaa Dhaabasaati. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Weellee warraaqsas qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttiin isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an qalbeessaa dhangiyaati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Oromiyaa keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree wayyaaneen godhamu jabaatee sochii Oromootti sodaas naquuf kan akeeke ta'us uummanni jabaatee of eeguu irratti fuulleffate. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti walgahii waliigalaa taa'ame irratti kaabinoonni sammuu tortoraa durii baatanii caasaa Muktaar Kadiriin ijaaraman hojjettoota aanichaa afaan fajjeessuuf yaalii balaaleffannaa adda bilisummaa Oromoo gochuuf yaalanis milkii malee qaanii guddaatiin galaniiru. Amma oduu bal'inaan. Olmaan magaalaa Naqamtee guyyaa dheengaddaaf kaleessaa walqabatee gabaasa onkololeessa 30/2017 arganneen ayyaana irreessaa malkaa adiyyaa magaalaa Naqamteetti kabajamaa oolee jira. Ayyaanni irreessaa akkasuma sirni gadaa lixa Oromiyaa keessatti afaan fajjii halagaan laaffataa tureen akkuma bakkoota birootii unkutaa'uu eegalee lixa Oromiyaa keessatti bakkoota hedduu keessaas baduuf akeekkatee ture. Gadaan Wallaggaa yeroo jalqabaaf sibuun leeqaa dursee gatus itti aansuun leeqaanis akka gate himamaa tureera. Haa ta'u malee hundatti utuu hin badin suuta yoo nagahee jiraachuun isaa himamaa jira. Leeqaan malkaa adiyyaatti barattoota Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaaf uummata magaalaa Naqamtee waliin ta'uun ayyaana abbaasaa kabajataa oolee jiraachuu ayyaana irreechaa onkololeessa 29/2017 malkaa adiyyaatti uummanni miliyoonaan tilmaamamu irratti hirmaateera. Ayyaana kana kan adda taasisu uummanni Oromoo bakka jiru holii yaafatee irratti argamuusaadha. Uummanni Oromoo Ba'aa hanga lixaa kaabaa hanga kibbaatti irratti argamuun tokkummaan ayyaanicha bareechee ooluu isaa gabaasni arganne ifa godha. Qeerroon bilisummaa Oromoos ayyaana irreechaa kana irratti argamuun walleewwan warraaqsaa garaagaraan adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo faarsaa ooleera. Faaruuwwan isaanii keessattis gootummaan waraana bilisummaa Oromoof faarsuun jaalala adda bilisummaa Oromoof qaban ibsataa oolaniiru. Sirboota kanneen keessaa maal fakkaatu isaanoo abaa'oo fakkaatu isaanoo kan jedhuun dabalaa ooluu isaanii himama. Akkasuma wallee warraaqsaa iyyoolee abaa'oon dhufee asoolee waboon koo dhufee asoolee jechuun dabalataan daawundaan wayyaanee weelkaam OLF jechaa oolanii jiru. Guutummaan magaalaa Naqamtee dilbata darbe uummata Oromoon guutamee ooleera. Dabalataan poolisoonni Oromoos ayyaana kana irratti qeerroo faana gammachuu isaanii sirbanii agarsiifataa turaniiru. Aadannoowwan garaagaraas qeerroof uummata irraa dhaga'amaa turuu isaanii gabaasni keenya ifa godha. Keessattuu du'aaf ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu, mootummaa hattuun hin bullu, uummata Oromoo hidhaman nuuf haa hiikaman, barattoota Jijjigaaf akkasuma barsiisota isaaniif falli waadaa afaanii utuu hin taane kallattiin haa kennamuuf, mootummaa ce'umsaa nageenya biyya keenyaa eegsisu hatattamaan nuuf haa dhaabbatu jechuun dhaadataa turaniiru.
ayyaana malkaa Adiyyaa Naqamtee irratti shiroonni gama wayyaaneen xaxamaa turan kanneen akka boombii uummatatti dhukaasisuuf aggaammiin aggaamames fashalaa'ee jira. Boombii sana uummata ittiin afaan qabachiisuuf kan qabachiisanii Oromiyaa bakka mara keessatti adeemsisaa jiran yoo ta'u, guddina siyaasaaf kan akeekkatee ka'e ta'uu uummanniif qeerroon irratti baruun kallattiin doomsuu danda'ee jira. Walumaa gala olmaan guyyaa dilbataa magaalaa Naqamtee keessaa hawwataa akkaan namatti tolu yoo ta'u, kan guyyaa kaleessaatti yoo dabarru guyyaa kaleessaa ganama bariin naannoo sa'aatii 3 boombiin qaamota halagaan baatamee uummata magaalaa Naqamtee gooluun waraanaaf saaxiluuf kan akeekkatee boombiin bakkoota akka buufata konkolaataa Dargee ganda duwwaa 4 yookaan bakka Niisa Qasee mana ciisichaa Mogos akkasuma bakke Jamaa keessatti qabamuun uummanni kallattiin balaan akka hin geenyeef tumsaan waliin baasee jira. Boombiin qabame kunis lakkoofsaan danuu ta'uu dubbatu. Hokkora wayyaaneen uumuuf magaalaa turte uummanni magaalaa Naqamtee harkaa fashalsuun baajaajii isaaniin baatee sochoosaa turellee tarkaanfii irratti fudhachuu danda'ee jira. Gochaan magaalaa Naqamteetti akeekamee ture duulli wayyaaneen eegalte duraa gufataa ooluu isaas qeerroon gabaase. Akkuma olitti eeruuf jaalle uummata miira hamaa keessa galchanii dhukaasaaf kaadhimuuf turan illee abbootiin gadaa foolleen abbootiin gadaa ijaaran uummata keenya balaa hamaarraa baraaruu danda'anii jiru. Galgala edaas magaalaa Naqamtee keessa waraanni agaazii akka malee sochoofamaa turuu isaa gabaasni arganne ifa godha. Dabalataan ayyaanni irreechaa lixa shaggar aanaa Cobii keessatti dilbata darbe haala hawwataan alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol kaasuun uummata Oromoon kabajamee ooleera. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuuf deebi'utti barnoota hin barannu jechuun guutummaan guutuutti barnoota dhaabanii jiraachuun gabaafame. Torbanoota darban keessa gootoowwan qeerroo mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffii jajjaboo hedduminaan pirezidaantii moorichaa kan ta'e Eebbaa Miijanaa gaafatanii turan. Gaaffiin isaanis kaaffee yookiin nyaata keenya irraa zeerfooriin kan jedhamu kan torban lama baay'ina sangaa 64 lammiiwwan Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'aniif akka gumaacha ta'uuf gaafannee turree jedhu. Yeroo sanaaf pirezidaantiin moorichaa tole haa jedhu malee hanga ammaa hojiitti hin hiikamin jira jechuun dubbatu. Lammaffaa barattoota yuunivarsiitii Jijjigaa irraa barnoota addaan kutaniif bakki itti baratan akka kennamuuf adda durummaan gaafannuyyuu hanga har'aa hojiitti hin hiikamin jira jedhu. Sadaffaa waraanni wayyaanee torban darbe keessa ilmaan Oromoo jumulaan Ambootti ajjeese seeratti akka dhiyaatuuf gaafannee turre. Kunis hojiitti hiikamaa hin jiru kan jedhuu fi gaaffilee hedduu gootowwan qeerroo moorichaa gaafachaa turan hanga har'aa deebii dhabuusaarraan kan ka'e barattoonni mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa guutummaan guutuutti barnoota dhaabanii akka jiran odeeffamee jira. Akkasuma barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii murtii isaanii itti cichanii jiraachuu qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa nuuf gabaase. Ajjechaa uummata Oromoo irra gahaa jiruuf jibbiinsa saba Oromoo biyya garboonfattoonni Habashaa dhuunfatanii jiran Itoophiyaa keessatti haala suukanneessaan jabaatee itti adeemuun isaa akka malee barattoota Oromoo fi akkasuma uummata Oromoo bakka maraa dhukkubsee wayita jirutti barattoonni gama danda'aniin karaa nagaa gaaffii uummata isaanii addunyaaf lallabuu irratti argamu. Tooruma kanaan barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii gaaffii gurguddoo karaa nagaa mooraa Jimmaa yuunivarsiitii itti gaafatamaa isaaf laatanii kan jiran yoo ta'u, gaaffii barattootaa gara dabarsuuf dabballoota wayyaanee affeeruun waltajjii garaagaraa waamuu irratti fuulleffannaan hojjetamaa tureera. Addatti mooraan Jimmaa yuunivarsiitii bara darbe waltajjii namoota danuu qabu irratti yuunivarsiitiin keenya deeggarsa namaa malee waggaa 11 of danda'ee baajeta ittiin socho'u qabna jechuun aadataa kan ture yoo ta'u, sa'aatii uummanni keenya daangaarraa rakkataa jiru kanatti barattootaaf barsiisota Jijjigaa yuunivarsiitii irraa rakkataa jiran akka simatuuf gaaffiin barattoota Oromoorraa kaafameefiin baajeta hin qabnu jechuun dubbachuun isaa halagummaaf diinummaa uummata Oromoo irraa qabu saaxilee dubbachuu isaa raagesse. Tooruma kanaan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hanga gaaffiin keenya nuuf deebi'utti waggoota dheeraaf sossobamaa turreerra. Kana booda waadaa afaanii hin feenuu kallattiin arguu feena jechuun ejjennoo jabaa qabatanii turuun isaanii gabaafamee ture. Har'as gaafa waadaan laatamullee barattoonni Jijjigaaf barsiisonni hanga dhufanitti jechuun ejjennoo isaanii gajjabeessuun barnoota dhaabanii jiraachuun gabaafame. Agaazii mooraa nuu lakkisuu qaba. Kanaan ala isaanumaaf dhiifneerra. Isaan haa baratan. Murtii barattoota yuunivarsiitii Amboo ture.
sirna wayyaanee jala erga galee duuti barattoota Oromoof ariisaan seeraan alaa hidda fageeffate akka deemaa ture hubatamaadha. Sirni mootummaa ofiin bula wayyaanee sun barattoota Oromoof naatoof gara laafina kan hin qabne barataa Oromoo jajjaboo taate ajjeesee dhoksuun beekamaadha. Barataan Oromoo afaan qawween ba'ee afaan qawween galaa waggoottan gadadoo obsee danda'ee barataa tureera. Ija diinummaan ilaalamaa xiiqeffannoon barnoota keenya barachaa turreerraa jedhu amma haabadan qawwee ofirra ilaalaa barachuun dhaabbachuu qaba. Meeshaa waraanaa gurguddaan qur jetta jedhamaa barachuun hafuu qaba. Murannoo haqaa barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitii Amboo fudhatan deeggaramaadha. Barattoonni kun guyyaa dheengaddaarraa qabanii mooraa barnootaa agaaziif laatanii maatii isaaniitti galanii jiraachuun gabaafamaa jira. Kutannoon uummata Amboos faana jiraachuu isaa gabaasni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo ga'e ifa godha. Toruma kanaan uummanni Amboo barattoonni Oromoo qawween ajjeefamaa doorsifamaa hin barattanii galaa. Ilmaan Habashaaf harcaatota isin erga galtanii barataniif nutuu jirraa jechuun waadaa isaaniif galuu isaanii cina barattoota isaanii goraa jiraachuun gabaasni keenya har'aa ifa godha. Tarkaanfiin akkanaa barattoonni marti fudhachuun murteessaadha. Qabsoon itti fufa. Oromiyaa keessatti sochii gama mootummaa abbaa irree wayyaaneen godhamu jabaatee sochii Oromootti sodaas naquuf kan akeekkate ta'us uummanni jabaatee of eeguu irratti fuulleffatee jira. Gabaasa onkoloolessa 29/2017 arganneen qabsoon uummata Oromoo guyyaa galma geessu lakkaahataa jirti. Obsi qabsaa'otaaf uummata Oromoo dhumee garagarbummaa ofirraa qorba'uutti sochii taasisuu irratti argama. Oromiyaan keessatti dararaan ilmaan Oromoo irra gahaa ture kan ammallee itti fufee jiru uummata taa'uuf ka'uu dhorkuun diddaa jabaa akka godhu taasisee jira. Biyya Itoophiyaa keessatti dararaan sabaaf sablammoota biyyattii mara irratti gartuu xiqqoon kan gahaa tureef gahaa jiru ta'ullee addatti uummata Oromoo irratti miidhaa jabaan gahaa ture ittis jira. Oromoon biyyichaaf abbaa ta'ee utuu jiruu abbummaa molqamuu irraa gara mirga lubbuun jiraachuu molqamuutti garboonfattoonni ce'anii jiru. Qaamni Oromoo ta'e kamuu barataan, barsiisaan, qote bulaan, daldalaan, poolisiin, hooggantoonni biyyaa fi qaamni Oromoo ta'e kamuu sababa Oromummaasaa qofaaf hacuucamaa waliin jibbamaa turreerra. Yakkoota waggoota 26 darban keessa harka wayyaaniin gahaa turan kana jechuun dubbataniis barreessaniis fixuun hammaattaadha. Dararamaa kana nagahe jechuun uummanni Oromoo bakka maraa xiixee sirna garboonfataa wayyaanee ofirraa qorba'uuf murteeffatee jiraachuun isaa garboonfataa darsa isaa guurratee ba'uunis fagoo akka hin taane gabaafamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa qaamota murna wayyaanee irraa dirqama fudhatanii uummata keessa sodaa naquuf akkasuma uummata keenya nagaa irratti dhukaasuuf bobbaafaman qeerroon bilisummaa Oromoof foolleen Oromiyaa qabamanii jiraachuu isaa akeekni jaroota kanaa waan lama ta'us uummanni hubatu akka qabu gabaafamaa jira. Akeekichi dhukaasa meeshaa utuu dhukaasuuf deemanii qabne jechuun gartuu siyaasaa ittiin guddifachuuf deemuu ni jira. Lama siyaasni ittiin guddifachuu cinatti qabsoo Oromootti bishaan naquuf sodaa uummata keenyatti naqanii boqonnaa argatanii ammas nu garboomsuuf kan akeekkatee ka'e cinatti uummatuma keenya akka inni walii isaatti nam'ee wal dhabuuf akeekamullee sun duraa fashalaa'uutti jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti walga'ii waliigalaa ta'ame irratti kaabinoonni sammuu tortoraa duriin baatanii caasaa Muktaar Kadiriin ijaaraman hojjettoota aanichaa afaan fajjeessuuf yaalii balaaleffannaa adda bilisummaa Oromoo gochuuf yaalanis milkii malee qaanii guddaatiin galaniiru. Namni maqaan isaa Darajjee jedhamu hojjetaa waajjira nageenyaa kan ta'e walga'icha geggeessaa kan ture abaawoo irratti holola oofuuf akkana jedhe. Nuti yoomiyyuu adda bilisummaa Oromoo waliin tokko miti. Waliinis hin hojjennu, hin jiraannus, waliinis hin jiraannu. Abaa'oon dhaaba hamaadha. Kaayyoonsaas dogoggora biyyaaf uummata kanaafis bu'aa hin buusu. Kanaaf gochoonni kaleessaa laamnaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee yoo fiigeyyuu isin hojjettoonni akka hin dogoggorre jedhee utuu inni hin xumurin gootoowwan qeerroo san keessa jiran walga'icha keessa jiran akkas jedhan. Kana booda namni adda bilisummaa Oromoo balaaleffatu kamuu nu geggeessuun afee mana bunaallee akka inni waliin taa'u hin feenu. Ati irri
hirriba hin kaane. Kanaaf nutis waliin hin rabnu. Addunyaanuu kan beeku abbaan biyya kanaa, abbaan afaan kanaa, abbaan qabsoo uummata Oromoo ABO'dha. Kanaaf nurraa dhaabbadhu. Utuu ABO'n bosonatti gubachuu baate akkuma OPDO murna bixxelamtuu ta'e TPLFitti harka laatee jiraate nuti hundi yoona hin jirru. TPLFis ABO sodaate OPDO kabajaa jiraachuu beeka. ABO'n abaaruun dhaloota kana dhabuudha. Dhaloota kana dhabuun immoo of dhabuudha. Kanaaf uummataan faallaa nu oofuu hin barbaadina. ABO'n utuu ilmoon Oromoon hin bilisooma jechuun abjuudha. Garuu yaaluu hin danda'a. Kanaaf ABO'n dhiiga keenya, abbaa qubee keenyaatis irraa adda ba'uu hin dandeenyu jechuun manni guutuun harka reebuudhaan iyyee jaalala adda bilisummaa Oromoof qabu mul'isnaan obbo Darajjeenis achumaan daaraan itti uffatee gara deemtan beekaa jedhee ajandaa marii jijjiiree jedhu. Qeerroon walgahii hirmaatan gabaasaa nuuf erganii jiru. Dhumarratti oduu gammachiisaa. Obbo Baqqalaa Garbaa mana hiraarsaa wayyaanee ji'oota hedduu erga turanii booda mirgi wabii maallaqa 30,000 akka eegamuuf taasifamee jiraachuu gabaafamaa jira. Akkasuma hidhamtoota Ba'a Oromiyaa, Arsii Ba'aa, Aanaa Baalee Gasgaar kan Asallaatti hidhaman hunduu gallakkifamuu isaa qeerroon gabaasaa jira. Waliigalatti namoonni 18 mana hiraarsaa wayyaaneetii lakkifamuun gabaafamee jira. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophii keenya afan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalqalbeessaa dhangiyaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun weellee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaa jaal abdii bilisummaa isiniif dhiyaatuttan isin dabarsa. Amman waliin tura. Duumessa baddaa gaara laalii cillima gubbaara laalii ambonya mariyaara. Duumessi baddaa gaara laalii daannisa gubbaara laalii ambonya mariyaara. Dhiiga saba kookii jillu la'eenaara. Dhiiga barataa jillu la'eenaara. Dhiiga saba koo ambollo la'eenaara. Dhiiga barataa jillu la'eenaara. Duumessa baddaa gaara laalii tuttaa gubbaara laalii beekii gubbaara. Duumessi baddaa gaara laalii tuttaa gubbaara laalii beekii gubbaara. Dhiiga saba koo dhiiga la'eenaara. Dhiiga barataa tullo la'eenaara. Dhiiga saba koo baakolo la'eenaara. Dhiiga barataa tullo la'eenaara. Yaa Allaatti baddaa roobee hin balalii maalo roobee hin shararii maalo roobee hin balalii. Yaa afuuftuu ganda soobdee natti liqinii maalo soobdee natti liqinii maalo soobdee natti liqinii. Harka dhiiga nyaata soobdee natti liqinii maalo soobdee natti liqinii maalo soobdee natti liqinii. Jiboota abbaa kooti jajjabsee kormi wanjoo daakee jajjabsee kormi wanjoo daakee. Diina nu marsee yaa'u ana onnee na danfisee kaasee biyya abbaa kooti na baasee. Keenu marsee diinni akkamiin teenya kawwee bitannee falmannee gumaa baasna. Keenu marsee diinni akkamiin teenya kawwee bitannee falmannee gumaa baasna. Kanoof dagatee kolfadhu waliin dhaabnaare kawwee bitannee falmannee gumaa baasna. Qeerrootu galaa baata ilmi yartuu galaa seenaa nyaata faajjii hormaa fannifatee kaata. Binyaatiin gumaa goota galaafadhu baasii gumaa goota. Nyaanaan seenaan si gaafata. Barlama jiruu fakkii tokkumaare homaa namaniin diinni siniluu sanumaa. Abbaan odu'ee ilmatu mataa kaasaare ilmi sodu'ee sabatu gumaa baasa. Abbaan odu'ee ilmatu mataa kaasaare ilmi sodu'ee sabatu gumaa baasa. Kanoof dagatee kolfadhu waliif dhaabnaare kawwee bitannee falmannee gumaa baasna. Abbaan odu'ee ilmatu mataa kaasaare.
baasaare ilmi sodu'ee sabatu uumaa baasa. Siyaasni OPDO ammaa summii dammaan makaati. Oromiyaa keessatti qabsoon Oromoo akka qabsaa'onni akeekaniin olitti adeemaa jiraachuun isaa karaa qabsaa'otaa fi falma mirgaa gammachuun dhuunfateera. Qabsoon Oromoo isaa dhumaaf fonqolcha gabrummaarra jira. Murna wayyaanee irratti qabsoon adeemaa jiru dhabama isaanii akka ta'u argamaas jira. Har'a qabsoon Oromoo gabroonfattoota dhaanquu ta'anii uummata keenya gabrummaa jalatti ittisaa turan dhodhoosee gidduu seeneera. Habadan dhaanquun dhoote deebitee hordaa hin taatu. Dhaanquun dhoote ni bobeeffatu. Yoo xiqqoo kan fooyyee qabdu taate naqaa dallaas taatee dabaree ishee ittifamtee jiraachuuf dirqamti. Har'a wayyaaniin akkasuma gabrummaan dhaanquu dhoote taate. Uummanni gabrummaan ittifamaa ture gabrummaa dhodhoosee gidduu seeneera. Isheedhumaaf haxaa'uu qofatu hafa. Yaa ta'u gama diinaan waan jiru wal fakkaataa kan jedhuuf diinni qabsoon haalaan ta'uu baatu sochii itti jirutu jira. Sochiin qaama bilisummaa Oromoo jibbuun godhamaa jiru hedduu gadi fagoof uummata keenya kan gabrummaa jalatti deebisee gaadi'uudha. Icciitii diinaa saaxilanii wal hubachiisuun galaga'insa qabsoof bu'uura. Xiyyeeffannoon barruu kanaaf icciita danqaroota qabsoo kana gad baasuun uummata ofii barsiifachuudha. Warri bilisummaa Oromoo jibbu qabsaa'ota Oromoof naatoo jaalalaa hin qaban. Kanaaf yeroo kamuu qabsaa'ota balleessuuf dhabamsiisuu qabsaa'ota qircatanii nyaachuun soorrata guyyuu isaaniiti. Gabroonfattoonni buddeen qofaan otoo hin taane fooniif dhiiga qabsaa'otaan umurii dheereffatanii jiraatu. Kanaaf oggayyuu soorranni isaanii qabsaa'ota jajjaboodha. Kun kanaan otoo jiruu amma gara ijootti seenuuf deemna. Gara akeeka danqaroota qabsoon bilisummaa Oromootti yoo dhufne akeekni dura dhaabbattoota qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessaa adda bilisummaa Oromoo jibbaa turan har'as sanuma. Namni adda bilisummaa Oromoo jibbu Oromoo hin jaallatu. Namni adda bilisummaa Oromoo jibbu bilisummaa saba Oromoo hin fedhu. Kaleessa OPDO'n kallattiidhaan baatee adda bilisummaa Oromoo uummata gidduutti balaaleffataa turte. Kun ammoo akka uummanni hojii isaanii baruuf daandii saaqee Oromoon OPDO balaaleffataa ture har'a OPDO'n hojii kaleessaa sana dhiifteetti. Jibba adda bilisummaa Oromoo irraa qabdu sana hoo kun matumaa ammayyuu akkuma sana adda bilisummaa Oromoo jibbiti. OPDO'n dhabama adda bilisummaa Oromoof ganamaaf galgala hojiitti jirti. Hojii manees walii laattee irratti hojjetaa jirti. Ta'us sabboontonni miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni isaa OPDO keessa jiran yaadaaf qalbiin hojiin adda bilisummaa Oromoo duukaa jiru. OPDO'n haala siyaasaa akkamii walleenjiftee? Siyaasni OPDO ammaa jabaataadha. Hedduu fagoof dhokataadha. Siyaasa OPDO ammaa fagoo dhaabbattee arguun ni ulfaata. Siyaasa OPDO keessuma hulluuqxee galtee cereccertee baruu gaafateera. Siyaasni qaama miidhu sana fakkaatee gaafa deemu balaa horate. Gaafa qaama miidhu sana fakkaachuuf uffata isaa uffatee dubbii inni dubbatu dubbatee bakka fedhii isaa dubbatee gaafa itti dhufe qaama miidhamaa sanaaf wayyoo. Har'a gochi OPDO kanuma cinaa qabnee akka jabaataniif tumsas goonee bakki isaanii sanuma. Hojiin isaanii har'aaf kaleessaa akkuma huuruu harree wal fakkaatti. OPDO'n har'aaf kaleessa waan itti wal caalan siyaasaani. Warri ammaa kun tooftaaf tarsiimoo ittiin hojii isaanii galmaan ga'atan beeku. Isheen kaleessaa garuu akkas miti. Isheen har'aa qiinqaniidha. Qiinqaniin suuta ura, suuta nyaatee dhabamsiisa. Adda bilisummaa Oromoo balleessuun alatti akka furmaata hin qabne ilmaan gabroonfattootaa ni beeku. Kanaaf waggaa waggaan piroojeektiin adda bilisummaa Oromoo irratti karaa diinaa fi OPDO ni hojjetama. Akka adda bilisummaa Oromoo balleessuuf waan akeekatametu jira. Kun akkamitti adda bilisummaa Oromoo balleessuun ni danda'ama? Adda bilisummaa Oromoo balleessuu dura sammuu uummatichaa keessaa akkasuma onnee sabaa keessaa adda bilisummaa Oromoo baasuutu hangafa. Kanarratti maal godhaa jiru ree? Kana raawwachuuf bakka maraa jibbiinsaaf badii adda bilisummaa Oromoon kallattiin akka kaleessaa dubbachuun siyaasa nu duraa rakasiisa jedhanii waan godhantu jira. Kana gochuuf bakka maratti alaabaa qabatee qaamni bahaa jiru qaama diinaatii jechuutu furmaata. Kanaaf hojiitti seename.
dubbii basaasaa qabnee ammaa alaabaa qabatee kan ba'e qaama diinaatii basaasaa wayyaaneetii OPDOti akkana jechuu jalqabe. Kana hubachuuf qeerroo OPDO fi wayyaaneen waliif maal turan? Har'oo walii isaaniitiif maali? OPDO'n qaama wayyaaneetii basaasaa wayyaaneetii. Kana kan hin beekne jira taanaan gowwaadha. Egaa basaasaan wal qabuu eegalee wal qabee immoo eessa wal geessaa? Inni qabe jedhus yeroof inni qabameera jedhamu kunis wayyaaneedhuma. Qaamonni qabamaa jiran basaasaa wayyaanee erga ta'anii kan qabuun irra jiru wayyaaneedha. Kun soba furguggaataadha. Kanaaf hiriira tasgabbeessuuf yaalii godhame keessaa tokko maqaa basaasaati. Kan hundarra nama raajummoo basaasaa qabamu kun uffataaf aadaa isaa waan ibsu uffatee utuu deemuuti. Utuu jennuu maqaa basaasaa jettuun piroojeektii karaa wayyaanee bahaa tureen wal shakkiin uummata gidduu akka bu'u godhamaa turuu isaa yaadadha. Kanaaf maqaa basaasaa jedhuun yeroo lamaaf Oromoo irratti hojjetaa akka jiran qeerroo hubadhaa. Qaamni qabaman jedhaman qabsaa'ota jechuuf miti. Waan deemamaa jirutu jira. Tapha OPDO'n taphataa jirtutu jira. Tapha daamaa. Daamaa otoo hin taphatiin dura teessee itti yaadda. Qaama wal morkataa jirtu tokko nyaachiftee lama duraa nyaatta. Yoo jabaa taate immoo kee keessaa tokko nyaachiftee kan isaa 5 yookiin 6 nyaatta. OPDO'n daamaa uummata Oromoo irratti taphataa jirti. Parsantaa 25 uummataa hojjettee parsantaa 75 wayyaaneef Tigreef gumaachaa jirti. Amma dubbii basaastotaatti deebina. Basaastota qabaman jedhaman kana ija lamaan ilaalleera. Inni tokko caasaan qabame kun leenjii isaanumti kennaniin uummata ittiin qabbaneessanii qabsoon dhaabuuf wayyaaneef OPDO'n kan leenjifatan dabballoota wayyaaneeti. Inni lammaffaan ilmaan Oromoo haqaaf falmatanillee kana fuulduratti yoo qabaman basaastota alaabaa utuu baatee deemuu argine kun basaasaadha waa'ee adda bilisummaa Oromoo dubbata jedhanii qabuuf fuulduratti haala mijeesseeraaf. Xiqqoo bulee qeerroo falmataa turantu qabama. Har'a qeerroo bilchinni siyaasaa nuti qabnu kan OPDO caaluu qaba. Waan adeemamaa jirutu walii keenyaan wal gaadi'uudha. Waan deemaa jirutu qaama qaamaan miisisuudha. Kun hubatamuu qaba. Dubbiin basaasaa qabnee waci ammaa kun faffatoo summii qabudha. Faffatoo summii qabu gaarii jettee nyaattee ittiin duuta. Buddeen summii qabuuf siyaasni OPDO ammaa tokkuma. Buddeen summaa'e erga summaa'e booda summii qabaachuu isaa barta. OPDO har'as itti dammaquu baannaan bullee kasaaraa keessa erga seennee boonya. Kanaaf arga jettee sassattee nyaannaan summiin duuteetta. Argeef duukaa fiigda taanaan OPDO ammaa kanaan gaadi'amtee gabroomteetta. Siyaasni Oromoo akkasummaa'uuf gocha godhamaa jiru keessaa kun tokko. Basaasaa wayyaanee Oromiyaa mara keessa durumaa jiraataa ture. Durumaa nufaana nyaatee nufaana dhugaa ture. Basaasaa wayyaanee afaan keenya beekaa nufaana dubbata. Maqaa OPDOtiin uummata keessa bittinfamee jira. Kan qabamaa jiru kunoo isaanuma yoo ta'eyyuu akkuma tapha daamaa jenne sanaa muraasa qabanii isinii qabne jechuun ittiin adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf deemu. Qeerroon hubadhaa waraana bilisummaa Oromoon magaalaa Oromiyaa kam keessayyuu jira. Warri maqaa basaasaa qabuun hojii eegale kun waraana bilisummaa Oromoon akka eenyummeessaa malee magaalaa keessa guyyaa deemaa oolee galgala hojii hojjetu shakkii qabdi. Kanaaf maqaa kanaan jara barbaaddatu. Walumaa galatti qaamni barbaadamaa jiru caasaa adda bilisummaa Oromooti. Caasaan adda bilisummaa Oromoo har'as kaleessas ni adamsama. Bira gahamuuf ulfaataadha. Qeerroo bilisummaa kana argachuuf akkam akka gojoma'an beekamaadha. Qeerroon kitila. Waan qabanii waliin gahan miti. Qeerroon walii isaayyuu bakka qabsoo irratti malee wal hin beeku. Bakka marii irrattis icciitiin mari'ata. Kanaaf bira gahuun yoo ulfaatu qaamni sirba adda bilisummaa Oromoo faarsu dhaggeeffatuuf qaamni alaabaa baatu basaasaadha jedhanii walluu funaansisuuf qophaa'e. Kana dura dhaabbachuudhaa qabna. Akeeka bososaa kanaan injifatamuu hin qabnu. OPDO amanuun gowwoomuudha. OPDO'n buddeen summiin guutamedha. Barreessaan barruu kanaa qalbeessaa dhangiyaa ture. Horii buli jenna. Anduumessi baddaa gaara laali yaayoo gubaara laali gaara mul'ataara. Dhiigaa saba koo halluu dhaheenaara dhiigaa barataa bareedu dhaheenaara dhiigaa saba koo dhiiruu dhaheenaara dhiigaa saba koo arsii dhaheenaara.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroo hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromootiif Gadaan Gadaa bilisummaa.